Ashama akkam jirtu hordoftoonni qaaliitu bakka jirtanitti nagaa waaqaa isinii haa ta'u. Warreen chaanala kofaaraa taatan subscribe gochuun maatiidha. Warri kaan like, share, comment gochuu hin dagatina. Har'amee waa tokko isiniin jechuun barbaada. Innis namni maallaan jedha. Egaa akkuma beekamu jireenya keenya keessatti yeroo marayyuu namni maallaan jedha jenna. Badaa soo hojjanne, gaarii soo hojjanne namni waan nuun jedhu dhabu. Arrabni nu duukaan dhabamu. Kanaaf immoo maal gochuu qabna? Yeroo mara namoonni ciccimoon otoo sammuu isaanii keessa wanti gaariin jiru. Wanta gaarii gadi baasanii hojjechuu yookiin dubbachuu danda'anu jecha namaa maallaan jedhu isa jedhu san sodaa qabatanii ta'a. Fakkeenyaaf ani hojjettuu mana arabaa keessatti akkuma mana mi'aa koo hojjetaa turettan hamma dhufe. Namoonni baay'een na arguu danda'u. Kan natti qaana'anis jiraachuu danda'u. Kan naan boonanis jiraachuu danda'u. Sababaan isaa of ta'ee waanan dhufeef warreen natti boonan ni jiraatu. Warreen immoo miidhagina namaa, uffannaa namaa ilaalan sun kuni maal fakkaatti? Akkamitti as baate? Adabattee yoo taasise ishiin gola arabaa keessa jirti. Mana namaa hojjetti. Miidiyaarraa maal fuuti? Hin teessu hojii ishii mana ishiin xaragdu naan jechuu danda'u. Ani garuu isaan na jaalatanii natti boonanii fi isaan na tuffatanis waluma qixan ilaala. Sababaan isaa ofii koo ta'ee waanan mul'adhuu fi ofitti amanee waanan gadi ba'uuf eenyumaafuu bakka hin kennu. Gaafa wanta tokko raawwadhu in ta'a. Narraas deema. Ta'uus qaba jedhee waan hin raawwadhuuf arraba namootaatiif hedduu bakka hin kennuuf. Kaayyoo fi tarkaanfii koo gara fuulduraatiif qofan fuuldura koo laala. Gara duubatti deebi'uun barbaadu. Egaa obboloonni koo baay'eenis namni maallaan jedha. Gadi bayoon dubbadhe, gadi bayoon hojjedhe jechuudhaan hedduun isaanii kan duubatti hafanii taa'an ni jiru. Arrabni namootaa homaa nama hin godhu. Dubbatee gaafa dhiisee waan dubbatu dhabee dhiisa. Nuti immoo dubbii sa'amaa tokko fuunee hordofnee yeroo mara saduuka deemnee deebii yoo deebifnaaf ta'e dadhabbina keenya fi sodaa keenya isaanitti agarsiisaa jirra jechuudha. Isaan immoo cimaa nutti dhufu. Arraba warreen nuu kennanii warreen hamilee keenya cabsuu barbaadanii fi kaayyoo keenyarraa nu deebisuu barbaadanidha. Nuti immoo tuffannee wantoota isaan jedhan guyyaadhaa guyyaatti ilaaluu dhiisnee bira yoo darbine edaa hojii koof dubbii koo tuffatteerti, ishiin anaaf bakka kennaa hin jirtu, ofitti amanteerti jechuudhaan nu duubatti hafu. Kanaafuu ergaan kun eenyuuf fayyadisoo jettanii akka koo warreen taatan shaqqaalotaaf jechuu kooti. Yeroo mara nan beeka. Gaafa suura tokko kaataniillee poosti gootan kun akkas ta'uu baate namni maallaan jedhaa laata jechuu dandeessu. Tarii gadi bayees akkas dubbadhee hojjedhee wanta na fayyadu wayii argachuun qaba jettee sammuun keetti amansiistee ofitti himtee kaatee maal jetta? Yoon akkas godhe akkas naan jedhu maaliin godhaa jetta? Tasa isaaniif bakka hin kennin. Ofitti amani. Wanta raawwachuu dandeessu ni dandeessa. Gaafa isaan akkasiin jedhan gochaan itti agarsiisi. Akkuman jalqaba siin jedhe sana deebii jalan kenniniif. Namoota si cabsuuf dhufan sana tuffadhoo bira darbi. Isaan guyyaa guyyaadhaan jedhanii gaafa dadhaban ofumaaf si duubatti hafu. Ati garuu gochaa kee fi hojjaa isaan irratti si tuffatan sana hojjedhu gochaan itti agarsiisi. Gaafa sana si ajaa'ibsiifachuu, si dinqisiifachuu fi
fakkeenya si godhachuu jalqabu waan ta'eef yoo ati laaftee teesse garuu akkuma jalqaba si laaffisuuf yaalan sana gaaf sana mee sitti meen ture otoo adabattee teesse siin jechuu jalqabu. Kanaaf obboleettii ko jabaadhu, waan jalqabdee arraba namaatiif bakka hin kennin. Waa sitti himu arrabni foon malee lafee hin qabdu si waraantu. Wanti si waraanuu hin dandeenye immoo si miidhuu hin danda'u waan ta'eef hedduu bakka hin laatiniif nagaan naa ture.